sin dandeenyuti. Ibsaan moo dhabamsiisuuf teenyaa naan jaan. Ibsallee hin tuqamu sababa itti barbaade beekama. Asirratti waan isin jaa. Ibsaan kutee ani nafu. Jalqaba na hochistaniitiin isa itti aansitanii egaa na kutee booda isa hochistan malee abadan nafu. Qajecha kanarratti hin galle wannummaan galuuf hin jiru. Isiniif hin galtu. Anna beektan ammaas. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam na qabdan daawwattoota xiyyeeq alifee gaarii akkana qabdan abdiin sirraa qaba. Walitti deebinee jira fannis wajjin jirarraan tana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam. Har'a lolaa fi anami anama salaamtali dheereessuun akka boortotonni akka nurra ilaaletti narra dhalan. Yaa waan biraati miti maamee reefu narra dawwalee dhaadannaa takka narra dhaadatee ture. Yaa dhaadannaa inni dhaadate suni fayyitee mushteeffattiin si deebisan aan jee ammas. Fayyiteeti mushteeffattiin si deebisan aan jee ani dachaas qabbanaan alee malee waan darree akka keetii garteemi darreen akka keetii deebitee mushteeffannaan deebistu khabar baadhi doorsista malee aannan doorsistu jechuu barbaadeeti. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka dubbiin kun na keessa gad deemtee yaa maamee akka beektu sedhaa adabatti ta'e seerra si wayyaadha ani hedduu namallee tuquun fedhu siif abdiin farakatti na dhaadachuun takka bu'aan qabdanii yoo akkas taate waliin gayyaan jechuudha. Ibsaa fa'aa doorisaa fakkeenyaaf an akka ibsaa sanitti isin akka deemaaree mataa isin hin buuson. Akkana ajee mataa isin gadi hin qabadoon. Hanga lubbuun tiibaatutti mee arta addaa kana booda gartee miti mush anaa miti. Bakka ibsaan aggatee hojjedhaa mee isin mataan keessanoo. Fannis. Kanaaf amma ani akka yaada kiyyaa amma dura takkaa maqaa maammee dhahee maqaa abdii dhahee hin beeku. Dubbadhee hin beeku jechuudha waamuma isaaniitu. Reefu dhageessi garuu. Namni ni ifeeyna yoo ani duroon dubbadhu maali inni naaraanis waan hojjetame keessatti dilaate amma hidhamtee bakka tana buutee hidhamtee bakka abdiin dhohine viidiyoo takka waraabne yaa'u jira miila keenyaan hanga deemnee ibsaa wajjis gisee ibsaan viidiyoo mareetti akkana waan akkana jirra jaami sanumaa nuti maru akkanuma yaa'u jirra maqaa isaan dhohine maaliif sababa firraayina osoo inni sababa nutti hin himanne sababa irraa nuu ifeega badii irraa nuu ifeega gabaabdutti badii isa biratti nama biratti illee badii ta'uu baattu isa barbaaduun keenya inni kabatti tarii fudhachuu danda'a. Asii achitti ammoo qaamni naman tumu dhiirummaan qaamaa miti haqaan namni wal mo'ata afaan jabaatee falmii osoo hin taane namni haqaan wal mo'ata dhugaa wal mo'ata wali qophooyinee jirra. Kan gartee haqa malee nama dabee nama tokko nama nagayaa tokko miidhu amma awwala tolooltummaadhaanii bakka tana seente. Nama rakkate rakkoo baasuun rakkoo kanaas gortuudhaan ni seente atumaa abbaa badii abbaa yakkaa godhaniiti. Akka eekamaa tokkotti jechuun roorroon beekas irra ga'e. Tanaa jechuun walii gabbaanaa ifa haa qopheessu namni badiirra jiru guutuun isaaniitu. Abbaa fedhee yoo taanaan. Abbuma fedhee yoo taanaan nuti qaamaa miti kana maantumnu siyaasa ni firraa dhoorkinaa haqaanii nama firraa dhoorkinaa. Firraa dhoorkinaa abbaa fedhe sana haa ta'u haa dhufu garuu dura namatti hin dabnu namatti yakkan seennuuf. Ammoo yoo nutti daban giddiin nutti dabanii ifirra duunanii jirra xiqqaannullee lubbuu teenya ni feena nama firraa dhoorkina jiraachuu waan feenuufi nama firraa dhoorkine jiraanna. Akkasii biyyi tun biyya akka feetee jiraattu. Nuti immoo biyyuma akka fedhanii keessa jiraatan akka fedhan wal godhaa jiraatan tana keessattuu seeraa fi heera keenya eegganneeti maaltu nurraa barbaachisaa beekne tattaa'u jirra. Hanga tana duraa badii takka irratti naa gartanii beektanii badii takka irratti dachaas gartanii beektanii namni waan balleessine hin jiru garuu irraa deebi'uunis waan tokko dammaqina waan balleesse takka irraa badiin qabatee deebi'uunis dammaqina. Kanaafuu itti fufi yaada ta'e. Amma waan biraatii miti waa'ee keessanillee iddoo haasawuun barbaadu waa'ee keessanii yoo naasees kaameraa cufadheetti naasawaa akka keessanitti ol been harkiidhaaf hin dhaadaddu. Ati abdii taa'ifirraa boqu baaka ati silaa garteemi arraba kee maammee beekaa yaa'u arraba keessan sodaataa maammee sodaachuudhaaf isuma jalattuu galtee yoo feete hudduu maammee arraabin sin jaanna. Hudduu maammeetu arraabi. Walaakin qarqara ibsaadhaa qarqara ibsaa isin tokkollee hin beeknaa. Qarqara ibsaadhaa. Ibsaadha geeffadhootis. Deema mirgaa fi dirqama keenya baanaami. Jecha waa'ee namaa irraa osoo hin tuqin. Abbaan fedhe yoo taanaan abbaa fedhe qarqara yoo gartee isaan qarqara kee ba'anii booda mataa keetiif ilmaan keetirra gaafa rakkoon dhuftee an keessan galu. Ammaan siidhaam isin hundi dhageeffadhaa. Dhaadannoo isaan reefuun tanaadhaan taasisan akka biraati miti yoo si dadhabne ibsaan dadhabnu ibsaa gartee miti. Yoo nuti gartee qabneen dhabamsiisin nuti namaa miti naan jaani. Sin dandeenyuti. Ibsaan moo dhabamsiisuuf teenyaa naan jaan. Ibsallee hin tuqamu sababa itti barbaade beekama. Asirratti waan isin jaa.
ibsaan kutee ani nafu jalqaba na hochistaniitiin isa itti aansitanii egaa na kutee booda isa hochistan malee abadan nafu. Qajecha kanarratti hin galle wannummaan galuuf hin jiru. Isiniif hin galtu. Anna beektan ammaas gaafaan asii gabbee asii gabbaanaan hin dhaadadu isinittan yoon isinit dhaadadde immoo wallaahi godee isin jirtan takka takkattiin isin guraa abdii maamme adaba dhaadataa nagee keessanii yoo isin arsi wayyaa akkasi kafeetii waa taatu tokkoo miti lamaa miti 5-6-7 ta'a deema namni gartee miti kan ittiin gartee yoo haqarraa nama maquu baate waan takka haqaan nama mo'atta. Eeyyuu rabbiin haqarraa harraban itti ummaan tiyyaa takka jechuudha gartee mi asirratti sodaa keessan hin qabuun nadhaadettanii akkaan gabbaatee waan takka illee yoo ati gabbaatee viidiyoo takka waraabdee halkan dukkanaatiin dhufee manaa suuqu sinaan jetti. Dhaadachuun dhiirummaa miti. Hokkoo ala jiraan. Afaanii dubbate malee. Hokkoo ala jiraan waan ijoolleen sodaachisanii jiran. An nama dhaadannaaf sodaatu miti. Yoo dhiiroo taate honna biraa fudhadhu kaa takkittiin teessuun na biriirti tasii ta'an mallee ta namarraa fudhattan illee gartee mi sanis fudhadheetiin itti daadhaa fidii hoosanis sannaa kan nuti deemte malee waan biraati miti. Ibiddoo taate yaa khaatinaa kan itee jira harka keetirraa fudhee jira sanuu gabbaatee dhiirummaadhaan yoo fudhattee hootu fudhu. Yoo harree dadhaban gorboostu manjaanii sanii fi as deebitee ibsa dhaadetta. Ibsaa sudaata harkattan gaa. Isaatutu isin jalaa gajjaa isaatu isin jalaa mataa qaqqabaatiti. Nama jalaa jechuun gartee jireenya fedhuu fi dandeettii sammuu fageessanii yaaduuti malee sodaadhaa miti. Sanii fi deebitanii har'aan tana yaa'u edanatti gartee miti. Yoo halkan edanaatti nuti ibsaa hucciisuu baannee nuti nama matinaan jettan. Yaa'u yoo isin jettan yoo isinii jee malee rabbiin hin jenne rabbii yoo isin hojii jiraate hucciisa. Garuu immoo ibsaa hucciifnee jiraannaa dachaas hucciifnee jiraannaa tana gubaa jalaa gataa isin guutuun kun yaadaa miti. Dadhabina sammuuti. Dadhabina sammuu keessanirraa kan ka'e nama kaleessa wajjin nyaatan tokko ol deebitanii waan hin taane irra yaaduun kunuu dadhabina mataa tokko keessanirraa takka ani adabattanii taa'uu baannaan isin mushi ibsaa jettaniiti. Ibsaa fuudhaadhaaf ibsaa hambeera keessanii isin jalaa gura wallaahi obillahi. Adabadhaa jettaa fayyadamuun ibsaa kuchisa haadha ilmaan keessaniitiin isin jalaa guuraan isin guutuun ilmaan qabdan. Wallaahi ilmaan keessaniin gartee miti guuree gaara kan naquutaan narraa gizee gabbuuddan naman tuqu gaafaan tuqame garuu immoo kallattiin haalaafatteen hin gartee miti. Maareen gara kama yennaan haruma si laaffatteen jijaan an karan haalaafatteen ani hin beeku kan abbaa fedhuu taanaan. Kara fayyadaniin kottaa ilmoo ibsaatiin beeka ilmoo maammeetis ni beeka. Abdii ta'e ati silaa qabdu rabbi si haa kennu. Saniif haala kanaan ati namni daba yaadamu ati haadha mana keetii gurra qabee kana gartee miti si galaan baasin siittiin kakadhaan adabadhu taa'e natti hin dhaadatin feetee gote feetisen feetee laga feete bu'i gaara feete bee angaafa na tuutanii karaa ittiin haalaaffatti ittiin deema karaa aara na baasu hin beekanis karaa kamtu irra isin aarsaa amma duraa gartee miti obseetiin taa'u jira amma garuu immoo amma isin tunna kaase gubaa garaa kiyyaa keessaa isin tunna kaase isin tunna yaadachiise garaa isin laafeetiin ture hedduu tokko garaa isin laafeetiin ture yaa'u akka nama tokkootti hedduu takka waa'een keessanii na yaachisne ture arraan tan ammoo narra dawwaltanii akkana jedhii dhaadattanii maal jechuun kan suni isaan hin baasu. Qarreetti fi darbuu deeman. Ifii na dhuguu ija jaandadhaan siifiin dawaa qaba. Yoo ifii teessanii na dhiiftan irra isin wayyaa. Abdiis walaa maammeessa. 5-7 dabaladhaa kottaa. Gaafaan maal beektan waa'ee namaa galataa maaliif beektan isin? Waa'ee tololtummaa maaliif beektan? Waa'ee wajji nyaachuu maaliif beektan isin? Wal nyaachuu malee waa'ee wajji nyaachuu hin beektanii? Garuu akka aadaa ta'e nyaatti akka aadaa qabna safuu qabnaa duratti Oromoon akka jettu nama walii wajjin nyaateetu walii rifataa jetti. Amma yeroo ammaa kanatti nama wajjin nyaateetu walii diina. Kafedhee haa ta'u abbaan fedhee haa jiraatu abbaan fedhaa jiraachuu baatu. Kafeetan illee dabaladhaa. Ibsa ati immoo hanga dandeessutti tokkoon isaanii walaa abdii walaa maammee qarqara mana keetiin been waan biraatiin mitaan ilmaan keetiif yaaddoo jira. Saboonuu jiru ni jira jechuun amma nuti dubbiin feenu yaa'iin barbaannu waan jootu
Aboo bakkaan lubbuun jirutti waan takkan taatu mataa ol qabadhu deemu. Osoo na lubbuu laatan addunyaa irra jiru. Osoo na lubbuun addunyaa irra jiru namnummaan ta'u gartee miti. Harkaan si tuquu dhiisiti jaamtuu asif baasanii. Niin kutaa. Haqaan deemuu keenyaaf itti malee. Arraan tan ammoo waan takka jechuudha isin guutuun akka dhageessan gurra keessan banaa dhageeffadha abdii fi maammeen. Dachaas fayyee jira dachaas kaduru anaa gartee dhukkubsatee manaa akamaa jira quba qabataniiti ibsaa irrattuu filima san dalaydanii mucaa maammee qabdanii fiddanii mana keessanii booda ibsa garagaltanii bar. Kunu waan takka bareechisi takka bar kunu nama waa beeku keessaa kuna kanaa waa fudhattaa bar. Anaatu hin jirre maal gootarre bakkaan sireen irra jiru beektan mana akamaa bakkaan ciisu jiru beektan fayyaa alhamdulillah rabbil alamin. An fayyadin jira kan ganaachi wanni takka wanni isin fiddan gongumaa yoo taanaan osoo na lubbuun jirutti hin jirtu wanni isin ibsaa gootanis hin jirtu mataa kee ol qabadhu deem baabaa kiyya tanaa jecha akka namoonnaatti gaditee dhaabbata tana jabbilee nyaattee kuufin tanamu jabbilee bona taa haatii gartee luusin ta garaa irree urgutatee yaa tanamu waan muucha tanamu way ani haabadu abo Diras laal nama tuffatanis qiyaaza jirti. Nama tuffatanis qiyaaza jirti. Akka keessanii kanatti faafe dunjaan gaqqabadha. Likbatti. Abdii ati faan garteemi hedduu tokko nagaan faccise. Gadi galoo namaa. Dheengadda maammeen akkasitti akka buutiitti sirra deemeetitti yaa of dhaatuuf hin jiru anaan rabbi lubbuu si oolche. Doofa. Arraan tana deebitee maammee wajjin jiraati dhiirti feetaa dhuftuuti abbaa fedhu. Dira ati mana dira kajtin sisaban. Ati ma dira. Isaba diran sen to andugan senja jole daima sroya. Sanim nala ta andugan senja edu ta kanela mubinan. Khara khiyete duna yala mubin. Malif sif roya la. Khafede utanan awan ngi chude murande won. Sif roya nala ta. Akka mamen sukuru bodolalta ti. Jala fi ganga faitan. Anduftus nam fayedu demtus namiton. Malifu simbiaga. Annamat alwalen jaladu. Kat nama jechuun dhiira jechuun gartee miti nama waa hubatu namni takkalee irraa waa barata takkalee dabarte irraa namni waa barata ati muqaffala saa horii faranjii argatte kaa akka keetii gowwaa halkanii guyyaa gabbee akka jabbiitti dhufee sirraa naa marratu mee waanuma feetan san fidaatiiti mee waanuma isin gootan saniin isin laala مي وانو بسم في الدنسان السلالة دي خلتي بيتنين كوتا بي الحمد لله رانت المناخماتي بهيتين جروان بيتن ولي جيانا برو خرا بيتنين شو قولي دي كورانا ميديو بربادن خلاش راقد دادتين سنين دفاني خلاش سنين كوتا بربادن بكا جروتو ناي سابيا خادرو ايسا كجرو بيخا يمن جرا بيتي كابودا سبيلان دي بارغا جرا ايوه خلتي بيتنين كوتا Yaman jirta baabaa kiyya. Doolara dhibba sadii bitata. Raabsiitii gosa qabata kan itti bartan maa duruma fuuta. Ina kan qabnee waata. Ji'uma waati kishuu raabsii kan nita. Abbaa feetisaniifu. San isaan numa beekani. Anna. Beekaatiin si dhiise guyyaa meeqaan si harku jira. Maame. Bakka ati galtu bakka ati bultu guutuu kee gartee miti. Ijoolleen ta'e nyaanaa sirraa harku jira malee. Bobbaa gala kee hundoo si jala deemu jiran. Anaan sirraa harku jira garuu anaatu hin tuqina hangaan manaa kamaa kanaa gabbootti waan takkan balleessinaa jiru. Anna mana abdaddu. Yoon si miidhees harkuma kiyyaanin si miidhuu barbaade malee harka namaatiin. Yoom iyyuu taanaan ibidda qabachuu anaatu hin feene. Anaaf badii kana keessi giraa miti. Anaaf isin kallattii dhufuun. Kallattii dhufuun daa walii gabbaana malee as keessa ijoolleen ta'e gartee miti. Waan najisa akka keessanii kanaa wajjin gartee gisee gabbaatee waa laaqqattu hin qabdu. Nin jira garuu ni jirra abbaa fedhee taanaan isiniin qoraasaan. Nin qoraasaa miti nin qoraasaa. Dhama nama raachuu dhiisiti gartee akka ibsaan eeggadde maraajettiin si maraajetteemi. Nama raachuu dhiisi baabaa kiyya. Waan karaa feeteen kottu hanga lubbuuti yaa tanatti illee gartee miti. Yoo dabarsite sodaata akka illee hin qabuun sin jaa. Saniifuu na eeggadhu siifii sinin dhufa. Yoo barbaadde mana kiyyaas ni beektaa. Naa qottu. If qopheessi waan hundaafuu. Kallattii hundaanuu ni jira. Kallattii hundaanuuf naa qopheessi. Sodaata akka illee hin qabu. Naa bilbili yoo barbaadde irra deebi'an malee naa bilbili siin eegaa. Taguuga farji.